Ini Arab seera tanan anatu ada bang kabu. Ani waan seedaa jiru dhaggeeffadhu. Inni har'a isa edaa fi seeraa fi ingala gashine ingala gashine ada badar isa muitu godhadhu achi booda yaada kee muutiin godhu deemi mana kooti yoo barbaadde. Muutiin godhu deemi mana kooti. Ustaz dhaggeeffadha. No, odeessi. Galatooma. Ustaz, hin deemin. No, Ustaz, dhaabbadha. Naa jaalan dubbati. Naa jaalan dubbati na. Ani amantaa koo sin sodaa. Akkuma sin kabajan amantaa koo bakka qaba jechuudha. Haadha wallaggaa gaafa inni arrabsee fi morma wallaggaa gaafa inni jira. Irraa gadi hin jedhu. Ustaz, Irraa gadi hin jedhu. Nuyi Oromoo qabi afaan keetis qaabee mootii godhu gaafa nani dubba'e mootii godhu. Kalas yeroo manni mana kooti kanaaf mana kooti firii ta'uu fi nani mana kooti bana'e. Mormi wallaggaa cite suni Oromoo kutaa kudha tokkoof cite malee Oromoo wallaggaa bilisa baasuun miti. Sana beektu Oromummaa isaaf cite malee haatee miti. Mucaa fiigeen quufne mucaa bakka hiriyaansaa oolteen oolle mucaa 12 keessaati bahee lagatti ajjeefame mucaan kun mucaa ganda kootiin. Beektu haati wallaggaa inni har'a aanatu sadaqaa kadhateefi jedhe aanatu walitti funaane jedhe ilmi Oromoo tokko ilma Oromoo sirriiti otuu ta'e namichi kun jechuudha aanatu sadaqaa funaaneef hin jedhamu ilmi Oromoof Oromoon duruu rakkatti nurratti rakkate miti ilmi wallaggaa waggaa 5 qootatee sadaqaa isaanii hin kadhannes bahe gaafa nuyi eengadda ijoolleen keenya bakka tokkotti 5 taatee gaafa uumte fayyaa gaafa uwaalamte nuti ittiin nu arrabsitu booruu jenne arraba keessaniif sagaleen taanu maaliif saba keenyaaf sagalee ta'uu dinna sinitu fuudhee nu arrabsa ilmaan akkasin godhani warra akkasin godhan isaatiin ustaaza sa'ati amantaa tokko waliin qabdu lammii tokko waliin qabdu nu faanas dhiiga tokko waanii tokko waliin qabnasa nu ani jechuudha roobee intala amantaa miti intala lafee fi dhiigaatiin nama kabaja nama kamiyyuu jechuudha. Kanaafu deemitu isaatiin jechuudha. Ifama gaafa dhusitu balleesse je wal qixxee faradda yoo ta'e wal qixxee ilaalta yoo ta'e ankanaan achi yoo inni ifama nu gaafadhu ani roobeedha oliisa deebiseen gala. Nam tokkollee nama jala deemina ingaa ani namicha kanaaf intala kanammoo kaniin ani ol galagashee fi haadha koo hin caaltu haadha wallaggaa sana hin caaltu haadha keessan ajjeesee irra gadi taa'ee haati koo intalli jirtuu fi jechuudha otuudhaan amma waa'ee baay'ee dubba'ee irraan dubba'amu waan manatti sagashee waan qixa hiriyyaasa ol godhee naabachiisne ani garuu safuu beeka akka inni badiisaatti gadi galagashi oolan galagashu Kobos. hin galagashu galagashi gadi galagashi Ustaz arraan kana maal jenna sirriin beektanii siin jeen warra haati keessan ganama duute galgala maarte haadha keessan ajjeefte galgalammoo kulaarra teessanii boosanii jeen warrabse afaan isaati wallahi ammallee warrabsuu jira jechi kun bareedaadha inni waan inni godhe bareedaadha yoo viidiyoo isaa dhaggeeffattaniittu ta'e dubbadda ammaan kana sin jala callan Ijoolleen keessan neetii isaaniif ijoollee isaanii dhiisanii deemee jennaan abbaan barbaade neetii isaaniitti haasa'a jedhe. yaa Wallahi akkasii jechuudha. ijoollee isaanii neetii isaanii dhiisanii bosonatti galu neetii isaaniitti abbaa barbaade taasaanuun jedhe. Ammaan kana jechuu jira barliif irra taa'e. ijoollee isaaniif niitii isaaniif jedhanii bosona galanii miti saba isaaniif jedhanii bosona galu oduu beeku ta'e isaaniin bilisoomsuuf tokko isaanii sammuun bilisoomne baatu seenaan bilisoomne baatu. Naannoo birii 200 laatti walumaa gala miliyoona 1,700 funaanamee akkaawuntii egeree irratti dhaqee gale. Har'a garuu isin asirra teessanii jecha jedhamuu hin qabne tola namaa balleessaa ooltu. Mucichuma amma isinii arrabsitan kana ilaala. Na jaalladhaas na jibbaas
waan Nasriin jedhe hin dhageenyine. Nasriin Oromoo Wallaggaaf rabbii kiyyatinaaf ragaadha. Oolmaa guddaa ooleera. Oolmaa guddaa nurraa qaba. Waan guddaa nu ooleera. Imimmaansaa buusee eenyudha kan gaafa mormii cutu miidiyaa kanarratti akka samaraati kan ta'a ture. Viidiyoon isaa gadi ba'uu danda'a bara. Mana guyyaa tokko mana isa tokkotti gargaarsa funaanu, guyyaa tokko mana isa tokkotti gargaarsa funaanu. Waan sana hunda dagattanii wayi jecha dogongoree miira keessa galee dallanee namni tokko Wallagga fakkaatee maqaa Wallaggaa dhahatee waan tan taane dhaqee jedhee jennaan miira keessa galee jecha hin taane dogongoree dubbachuu danda'a. Miira keessa galee namni immoo gaafa wal arrabsu yaa bareeddu waliin jedhu. Gaafa miira keessa galu waanuma hin taane jedhee wal arrabsa. Waanuma hin taane jedhee wal xiqqeessa. Gaafa sana hin beekuun wallaalee kana godhe maal isa gaafa sana ammoo maaliif irraanfattani? Ila nama tokko duukaa yeroo wal dhabdanii gaarii kaleessa waliin dabarsitan yaadadhaa. Tolanni kaleessa isinii oole yaadadhaa. Ammeenyitti masaa irraa qofan ilaalina. Ammeenyuma irraa qofa laaltanii sababa ammeenyitti irraa jireenya isaatti illee gufuu hin ta'ina. Kan isaa miti kan nama biraattu gufuu hin ta'ina. Dhugaa namaas nama jalaan balleessina. Eenyumadha ani Wallaggadha. Wallaahi rabbii lubbuun koo harka isaa jirtu natti haa ta'u. Amma Nasriin faa, Obsaan faa, Sanyiin faa namichi mucichinni kutaa Harargee abbaan birrii 400 laatee fi haati manaa mucaan ishee barana jalaa du'e Ameerikaa jiraatti mana hoteelaa hojjetti birrii 110 laatte. Sababaa ani viidiyoo tokko dalagee viidiyoo sanarratti waan Wallaggi ta'e rabbiin Oromoo kutaa biraa hin godhiin jedhe. Viidiyoo kanaan miira keessa galte haati manaa Irbaa Gaanfuree. Nama bartanii haadha manaa Irbaa Gaanfuree birrii 110 laatte yeroo sana mucaa isheetti jalaa dhukkuba. Akka rabbiillee mucaa qofan naa fayyisutti mucaa ishee 10 laatte ofii ishee immoo 100 laatte. Warroota rikoordii cabse keessaa isheen tokkodha. Akka wanti kun galma ga'u kan godhe kan ga'ee leencaa taphate Nasriifaadha. Eenyu yeroo sana ijoollee Wallaggaa kan keessa jiru wanniif Dooktar naaf yaad malee eenyudha jira namni bira. Najala deemanii riippoorti godhaa turan. Tiktokii najala deemanii riippoorti godhaa turanii laayivii osoo namni 8,900 jiru. Irraa baase it is normal tiktokii biraatiin dhufa sun rakkoon qabu. Walumaa galatti amma wanti an jedhu yoo jiraate namoonni nuti hayyoota beektota miidiyaa kanarra ofiin jettan dandeessan wallaalaa keessan maraataa keessan narras maatii koorraayis qabadhaa. Hin qabattan taana qabadhaa. Sababni illee ani rakkoo nama waliin qabu hin qabu. Garuu ka darbee na dhufe kamiifuu nama du'a filatu malee nama duuba deebi'u miti. Akkuma gaafa tolaa turullee gaafa ammaatillee ammaatuu danda'a. Sa'aatii 24 keessatti warroon suuraa kiyyaas ta'e maatii kiyyaa garagalchitan kaasaa ani qaaqan fedhu. Hin kaasan taanaan garuu bal'inaa walitti deema. Jaalaati karaarraa maqina boru irbuun jara saniinuu qaba waan ta'eef. Wallaahi ladin. Namni irbuu dhiigaatiin qabame immoo hin fayyu kana beeka. Nuti haala kanaan deemne taanaan inuma kufna. Wallaggi itti citeera qabsoo uummata Oromootti mormaatti murameera eetti murameera. Sigalee garuu morma murame sana akka awwaallu akka awwaalamu akka baddu nuti taasisaa jirra. Maaliif riikardii ajaa'ibaa namarratti hin hojjanne? Yeroo namni gabbee maqaa kee dha'e tuu jettee tuffattee obira darbite maal? Wallaahi si kabaja godhu. Edaa namni kuni nama na caalu nama narra guddaa ta'edha. Nama deebii naan laanne maafan dubbadhee boru si sodaata dubbisin jechuudhaaf namni jechuudha. Sigalee namni boru si sodaata si kabaja.
Yoo arra tuffattee bira darbitee jechuudha. Kanaafuu ilma namaa. Linkii godha. Ijoollee qabaa jira. Ilma namaa ilaaltee faana maraachuun gaarii miti. Isa maraatee waliin faana maraatu. Haala kanaa yoo deemne kufaatii malee borus arras akkuma galeessaatti kufna malee tosa galman geenyu beeka. Warri Arsii keessa teessaniitis nama arrabsitan pilis dhaabaddaa. Warri Wallaggaan keessa teessitanii maqaa Wallaggaa baadhatanii nama arrabsitan pilis dhaabaddaa. Wallaahi ladiin wanti kuni waan nurraa eegamu miti. Maqaa Wallaggaa kana kanaa takkaan dhageenye. Awwa Wallaggaa bakka kamittiyyuu kan kabaja qabu hin beeka. Wallaahi jaalala namaa malee jibba namaan qabu. An takka an eddiin miidiyaa kanarra dhufe amman dhagaa jira kun. Dheengaddan dhagaa jira Wallaggaa nama wal arrabsu. An takka gandummaa Wallaggaa keessatti gandummaa takkaan dhageenye. Sigalee kanaafuu Nasriini nuu balleessesi isinitti balleesseera miti. Suura namaa gad deebisuuni isaaf beekamtii kennu malee ofii beekamtii fudhatu yookaan isa salphisu miti kana beeka. Wallaahi ladin isaaf beekamtii kennaa jirra malee nuti isa salphisaan jirru kana beeki. Wallaahi yeroo beeki yaa dhugaan sitti hima. Isa salphisuuni tuffattee bira darbuudha. Isa sana tuffattee maali baatiyyaarra nama hojirra jiruudha. Nama waraana tokko quuqamu heddii taate sagalee isaas nama nuyi dubartoota osoo taaf godhame. Nagama ati calluma di robe. Nagama. Ati nama hojirra jiru heddii taate namni hojirra jiru gaddeebi'ee nama faanan haasa'u. Namni hojirra hin jirre nama si gadi tuffattee bira darbu qabda. Sigalee yoo ati gadi baatee abaluu ati akkasii jettee kutaa namaa sana tuquu baatte namni kutaa keessi hin tuqu beeki. Ani wanti isin hidhaamu warri ajjala jirtanii fi warri asirra jirtanillee gandi keessan akka ganda namaa caalle sammuu keessan amansiisaatti hima. Gandi namaatis akka jaraati dubbachaa jiran isaan hojii isaanitti jiru. Namni sammuu qabu bar nutu asirra taa'eeti ganda namaa haadha namaa sheeka namaa qeesii namaa waan inni nyaatee bulu waan inni uffatee bulu nutu gadi baheeti. Yaa uummata keenya yaa akki gara mataa keessanitti deebi'aa ofitti deebi'aa dhiisaa. Anaa kootti Wallagga waan Wallaggaaf gumaacha waan Wallaggaaf hojjedhu ni beektu ni beektani. Arrabaan garuu wankuma Wallaggaa bira dhaabbachuu hin danda'u. Nama wallaalaatu bar kan si tuqu wallaalaa ijoollee mucaan daa'im nama wayyaa tuffattee karaa deemuuf kaate yoo oqqeemmi harka si tuqxe mucaa maal goote qiimitti baata. Aartee meestee kan jedhatta. Kanaaf warra har'a nu tuqan boris nu tuqan kaleessa soo tuqamaa turre irraa dhiisaa ijoolleen keenya waan hojjettan keessaan hojjedha. Sirrii gargaaramne irra kaleessa kan gargaarame itti arrabsamu immoo Wallagga bichaa miti. Kutaan hunduu gargaarameera. Harargee gargaarameera. Yoo gargaarsaa ta'e Baaleen gargaarameera. Booranni gargaarameera. Kutaan hunduu gargaarameera. Wallaggaan bichaa miti. Wallaggaan har'a gargaarameef immoo ittiin arrabsamu itti dhiisaa. Sinii galee? Kutaa hundatu wal gargaare. Kan gargaare immoo warra asirra taa'ee wal arrabsaa jiru kana miti bar. Gaafa gargaarsaa akka ijoolleen keenya warra humti warra laggaa jennee asirra baanee jennu bar gaafa Wallaggaa namni birii tokko buus har'a baa koottaa meega Wallaggaan warra beelee eebotee irra maasiisaa qeesaa irraa buqqeetii jiru koottaa meerra gargaarame. Hin gargaartanii waliin somnu. Maqaa Wallaggaa gaafa gebbicha asirra baatanii holloo walitti oofnu dhiisaa. Akkuma kaleessa beelaanitti haa taanu uummanni keenya feetan keessaan gargaara. Feetan wal ijaara gargaara. Har'alee gargaaramu uummanni keenya. Akka uummanni keenya hin gargaaramne xaxa hin xannu. Maaliif uummanni Wallaggaa rakkoo keessa jira? Kaleessa gargaarsa uummatarraa haa turuu bara mootummaarraallee uummanni Wallaggaa ka irdaataan fudhanneef ka irdaataan nyaannee garuu har'a immoo guyyaan ga'ee gargaaramaa jira uummanni Wallaggaa. Maaliif sabummaa isaafi oromummaa isaafi qeesaarraa buqqa'ee harmicite akka sirna aanoleen Minilik nurratti hojjete har'a akka Wallagga irratti hojjetamaa jira. Seenaan sun deebi'ee Wallagga irratti seena jaarraa lammaffaa ta'ee ka'ee jira. Inni oromummaa isaaf iyyuu Wallaggaa fi kutaa hundarraa namni Wallaggaa boonuma jira. Sinii galee? Ishee gadheen hin baranne barnoota hin qabne immoo Wallaggaa isa arrabsumo isa akkasitti uffadhaa bira darba isinitti dhaga'amuu isuu miti. Miira keessa isin gashuu isaa miti.
Kutaa hundumaa xarrabsamaa jira yaa uummata keenya tiiktookiin nuti qeessaa jira malee nu guddisaa hin jiru. Edduma tiiktookii kanatti umneeti beekaan keenya kan gadi gombifamu. Inni du'ee gadi gombifama, inni jiru gadi gombifama. Edduma tiiktookii kun ubeetu unu nuti qeessaa jira malee nu guddisaa hin jiru. Kanaaf wallaggi arrabaan hin beekamu waliin arrabsina ijoolleen keenya uf eegaa uf adabaa ammallee arrabarraa nama tokko nu miidhe immoo akka namaatti gaafachiifachuu ni dandeenya. Beekaa baay'ee jira, sheeka baay'ee jira. Keessaan gaafachifachuu dandeenya. Immatti qeeqamnu namni tokko gadi ba'ee yoo nu qeeqe nama sanarraa gaafachuu dandeenya. Hin gaafachiifannas akkuma kaleessa abdii irraa dubbannee gaafachiifanne gadi ba'ee nu dubbootin akkasuma dubbanna. Naasiriin gadi dubbatee ture. Miira keessa namni gaafa galee immoo amma koomentii kana jalatti ammatti gaafa koomentii lattu miira keessatti gasha. Akkuma sana wal tuttuqaa miira keessa nama gasha. Kanaafuu arraba haa ibnu. Tokkummaa